كيف أرجما كيف ربايتي عراري كيف جلالي كيف ردمتي غارما كيف أرجما كيف ربايتي عراري كيف جلالي كيف ربايتي كالوبوكو ميدوف غادو دمستي باركاني يلون الراد برستي كالوبوكو ميدوف غادو دمستي باركاني يلون الراد برستي 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 غارما نواقا تنروجدني غران كونغا مدا فجا سور تكوفي برقان كيسا دغو نفتات تمدا هانغا فاورن داتي اتنا في يسوع فيلنو جالقبا نغا واقيو دوس نجرتن تسني فبايت سبا واقيو كم جرتو ويا را واقينو غرغاري Cupa marsa kurna faadhaaf iddoo cuuphaa laga deemaa jirra karaan isaa fagoodha ta'u malee baay'ee namatti tola waaqayyo namoota baay'ee nuu kenne namoota waaqayyo nuu kenne cuuphuudhaaf gara sanatti imalaa jirra turtiin keessan nu wajjin ta'u waaqayyo ayyaana isiniif haa baay'isu shalom gammachuu guddaatu nutti dhaga'ama sinis iddoo jirtanitti hordoftoonni sagantaa keenyaa nuuf kadhachuudhaan yaada nuuf kennuudhaan nu jajjabeessuu dandeessu waaqayyo namoota baay'ee nu kennaa jira dukkana keessaa gara ifaatti baadisa keessaa gara jireenyaatti duuba kootiin akkuma isin agartan kun namoota baay'ee waaqayyo nuuf kenne dargaggoota baay'ee nuuf kenne waaqayyo maqaan isaa eebbifamu sinis kadhata keessaniin yaadaan waan dandeessan hundumaan sagantaa kana tumsuudhaan waaqayyo nu duukaa hojjechuu dandeessu warri miidiyaa garaagaraa fayyadamtan dhugaa baatiidhaan namoota garaagaraatti dhugaa ba'uudhaan mootummaa dukkanaa keessaa gara mootummaa ifaatti gara jireenya isa bara baraatti dhaloota affeeruudhaan waaqayyo carraassii kennetti fayyadamtee hojii waaqayyo hojjettu waaqayyo isin haa eebbisu amma gara cuuphaatti walii wajjin hin deemna gahuuf keenyarra yeroo xiqqootu nu hafee nu hordofaan isiniin jedha. Fageessee yaadee taayitiin talee asiis ilaalee achiis ilaalee uumamni lafaan dhibee sirraan taa'ee eenyuyyuu keessaan qabu waaqayyoon ta'ee isumaan ta'ee waan hundumtuu 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 saasin nu ga'e waaqayyo maqaan isaa ulfaata yaada waaqayyo jaalala waaqayyo taanaan akeeka isaatiin waaqayyo guyyaa addaa kana isiniif nuufis kenne carraa kana isin nu kenne waaqayyo mee illeedhaan galateeffannu dabalee galateeffannu ammallee waaqayyo maqaan isaa eebbifamu.
Yesuus gooftaa. Yesuus fayyisaa. Yesuus karaa. Yesuus jireenya. Abdiin dhala namaa du'a garasii tokkoyyuu hin jiru. Ganzabi namaa yookaan horiin namaa du'a garasitti wabii ta'uu hin danda'u. Beekumsi namni qabu, barnooti namni lafa kanarratti qabu, dandeetti namni lafa kanarratti qabu kamiyyuu wabii ta'uu hin danda'u. Wabiin keenya isa du'a garasii Yesuus Kiristoos. Mee du'a garas jedha. Du'a garas. Yesuustu wabiidha jedha. Yesuustu wabiidha. Isatu kanatti nu waamee jedha. Isatu kanatti nu waamee. Ani isaafuu waamamee. Ani isaafuu waamamee. Jireenyatu na dura jira jedha. Jireenyatu na dura jira. Galanni isaaf haa ta'u. Ameen. Sagalee Waaqayyoo keessaa iddoo tokko argin dubbisee booda Waaqayyoon kadhannee gara sirna cuuphaatti dabarra. Wangeela Luqaas boqonnaa 7 irra jiru nan dubbisa lakkoofsa 28 fi 30tti. Ani isinittan himaa nama ta'e lafarratti kan dhalate keessaa Yohaannis irra kan caalu hin jiru. Garuu mootummaa Waaqayyootti inni hundumaarra xinnaatu iyyuu isa irra hin caala jedhe. Namoonni hundinuu kana yommuu dhaga'an warri qaraxa fuudhan iyyuu Waaqayyoof dhugaa galchanii cuuphaa Yohaannisiin cuuphaman. Fariisonniif barsiisonni seeraa garuu Yohaannis biraa cuuphaa argachuu diduudhaan waan Waaqayyo isaaniif yaade tuffatan jedha. Iddoo kanatti namoota gosa garaagaraa ilaali. Warri qaraxa fuudhan jechuun ministeerota galii biyyichaa, ministeerota baajata biyyichaa warri ta'an warri kaanii dubbii kana gaafa Yesuus Kiristoos dubbatu dhaabbatee dhaggeeffataa turan. Isaan warri sun qabeenya qabu malee beekumsuma kan biyya lafaa kana baratan malee dandeettii galii sassaabuu biyya tokko guddisuu qabu maleessa waa'een cuuphaatiif waa'een fayyina bara baraa isaaniif hin ifne. Warri barsiisota seeraa jedhaman Fariisonni immoo beenna ofiin jedhu garuu waa'een jireenya bara baraa, waa'een dhoksaa Yesuus Kiristoos, waa'een dhoksaa cuuphaa isaaniif galeen jiru. Kanaaf al tokko tokko namoonni waan ofii isaanii beekanii waanuma ofii beekanitu hundumaa waan beekan itti fakkaateetu dhoksaan fayyina bara baraa isaan jalaa dhokata. Nuuf garuu beekota taanes, wallaaloo taanes, mucoolii taanes, namoota gurguddoo taanes dhoksaan jireenya bara baraa nuuf galeera. Mee dhoksaan jireenyaa naaf galeera. Dhoksaan jireenyaa naaf galeera. Yeroo Yesuus Kiristoos dubbatutu namni kamiyyuu jedhe lafa kanarratti dhalatee namni Yohaannisiin qixxaatu hin jiru jedhe. Yesuustu dhugaa ba'eef. Garuu jedhe mootummaa Waaqayyoo keessatti immoo namni isa caalmaa namni gad of deebisu namni xinnoodha jedhamu immoo Yohaannisiin caaluu danda'a mootummaa Waaqayyoo keessatti. Yohaannis isa guddaadha jedhame, Yohaannis qulqulluudha jedhame, Yohaannis lafa onaa keessatti taa'ee dhugaa dubbate iyyuu mootummaa Waaqayyoo keessatti mucaa xinnoo ta'e iyyuu caaluu danda'a. Kanaaf nuti kan filamne nuti kan waamamne gurguddoota ta'uuf. Ameen jedha. Guddaadha kan jedhamu sagalee Waaqayyoo kan beeku. Beekaadha kan jedhamu sagalee Waaqayyoo kan beeku. Warri karaarraa goranii warra sagalee Waaqayyoo hin beekne, warra dhugaa Waaqayyoo hin beekne, warra dhugaa namaa jallisanii, warra cubbuu jireenyi cubbuu keessa gangalatanii, warra karaan badiisaa isaaniif biddeen isaanii ta'e, jal'ina faraduun, soba dubbachuun, dhugaa namaa dabsuun, karaarraa kaachuun isaaniif warri hojii ta'e dhugaan jireenya bara baraa hin galleef. Xixinnaayyoota jedhamanii dhugaan jireenyaa kan galeef garuu mootummaa Waaqayyoo keessatti gurguddoota. Ameen. Haleluuyaa. Kanaaf nutti har'a carraa jireenyatti dabalamuutu nuuf kenname. Kana qofaa utuu hin taane ergama isa Phaawulos fa'aatti kenname, isa Phexros fa'aatti kenname, isa Yohaannis fa'aan raawwatanii darbantu immoo isaan carraan nu ga'e. Harkaa fuuneetu kan biraadhaaf immoo karaa taana jechuudha. Har'a booda nun hundi keenya sirna kana erga raawwannee booda nama kamiin barsiisnee cuuphuu dandeenya jechuudha. Nama kamiin barsiifnee karaatti agarsiisuu dandeenya. Kanaaf ergaadhaa fi galfata Phaawulos fa'aan galfata Yesuus Kiristoos nutti kenne lafa kanarraa deemee hojjechuutti darbine malee ofii keenya duwwaa jireenyatti gallee cal jenna miti. Hojii fuune jechuudha. Galfata fuune jechuudha. Maaltu narraa eegama kana booda nama tokko gara jireenya bara baraatti waamuu fi anoo waan kana raawwadheeraati ani immoo maal gochuun qaba dudduuba koo kan jiru dukkana keessa kan jiru akkamitti fiduu qaba galfata yeroo itti fuuneera jechuudha maqaa Waaqayyoo ulfaatu. Du'atti adda baanee jireenyatti galle salphinatti adda baaneetu ulfinatti galle maqaan isaa ulfaatu. Mee mataa keenya gadi qabannee Waaqayyoon hin kadhanna. Guddaa hundumaa gararraa jirtu ati Waaqayyoodha. Galanni siif haa ta'u. Maqaan kee bara baraan eebbifama. Lafa kanarraa si amanannee isatti nutti laatte sana
bakkaan ga'uudhaaf dhufne amma immoo yaa Waaqayyo garboota kana dabarseesitti kenna maqaa Yesuus Kiristoosiin hafuuraaf abiddaana cuubaman nuti bishaaniin cuumna nuti seera ati nutti laatti raawwanna ati immoo yaa Waaqayyo sin kadhadha abiddaaf hafuuraan akkati cuub jaalala kee haa ta'u kana booda gaafa cuubaman dhukkubni kamiyyuu isaanirraa addaabu gaaffiin kamiyyuu adda isaanirraa cuuphaan kun cuuphaa moo'ichaa cuuphaan kun cuuphaa ce'umsaa cuuphaan kun cuuphaa bilisummaa maqaa Yesuusiin isaaniif haa ta'u wanti kanaan dura isaaniif dadhabame wanti kanaan dura jireenya isaanii qore har'a maqaa Yesuusiin isa dhumaatiif itti addaa ba'u dhukkubitti addaa ba'u gaaffiin kamitti addaa ba'u balli cufamaan itti addaa ba'u harka isaanii qabi iyyaati Yesuus gooftaadha jedha jabala Yesuus fayyisaadha jedha karaan isa duwwaadha jedha jireenyi isa duwwaadha jedha galanni siif haa ta'u buleessa keenya Ingilaa jabeessaa wajjin kadhannee gara cuuphaatti dabarra. Ya Waaqayyo arjummaa kee tola kee gaarummaa kee araara kee hundumaaf maqaa ilma kee Yesuusiin galanni siif haa ta'u. Ammoo kunoo carraa kana fakkaatu nu laattee walitti nu qabde wanti ta'u kun hundumtuu ulfina keef haa ta'u. Ati itti darbi waan hundumaa mijeesse. Namoonni kun guyyaa har'aa kana gaafa yaa Waaqayyo gooftaa si wajjin du'ani du'aa ka'an har'aa kaasee waan haaraatti darban jireenya haaraa jalqaban warra sagantaa kana geggeessuu maqaa Yesuusiin ayyaana kee nu baay'isi kanaan kan mormu safara kanarra mandaraa kanarra maqaa Yesuusiin rukutamu qilleessi kun siina to'atama aduun kun siina to'atama mandarri kun siina to'atama waan asitti ta'aa jiru maqaa Yesuus Kiristoosiin namoonni baay'een ilaaluu dhufanii fayyanii haa galani maqaa Yesuus Kristos simben elkan kanaf juraan itti mul'adhu elkan kana seen itti mul'adhu maqaa gooftaa Yesuusin mallattoodhaan seen itti mul'adhu galanni ulfinni siif haa ta'u jalqabaaf xumura ta'ii nu geggeessi galata fidaa Yesuusiin waan gootu hundumaaf si haa galatu maqaa ilma kee Yesuus Kiristoosiin leenca garaanii ongafa nagaa yaa Yesuus mootii Nalisa saran moti duda ija Dawiti moto takesa kanaka ke injurokite ati ufebami waradama ulfata male barabaran ulfata male barabaran ulfata male leta garaniyo gabanaga ya Yesus moti Nalisa saran moti duda ija Dawiti moto takesa kanaka ke injurokite ati ufebami waradama ulfata male barabaran ulfata male barabaran ulfata male Waaqayyo sinabbisu amen galanni Waaqayyo haa ta'u Waaqayyo nu gargaaree kunoo iddoo cuuphaa geenyerra laga geenyerra bolooti keenyas qophaa'anii Waaqayyo baay'ee nu gargaaree ayyaanni isaa nu baay'atee furuu Waaqayyo nu wajjiniin jira yeroo itti cuuphaatti dabarruudha namooti baay'een qulqulluun hin guutamu namoonni baay'een hidhaa garaagaraarraa hin hiikamu yeroon kana booda yeroo isaaniitti hojii Waaqayyootiif guutamanii ba'aniidha yeroon kana booda yeroo isaanii namoota dukkana keessa jiran gara ifaatti waamanidha har'a yerootti kaadhimaman har'a yerootti humna fudhatanidha Waaqayyo iddoo isin jirtanitti sagantaa kana kan hordoftan isin haa eebbisu barri keessan haa eebbifamu afurri qulqulluun innis nu gargaaraa jiru isinis iddoo isin jirtanitti isin haa gargaaru shaaloom Yesus jaalalli kee achaara kanaa ta'u galanni kee olaa kilee keessaa Olfuute garaa gubbaa nama dhaabda Taankee nolii Yesuus jaalalli kee Esa faarfanna esa ililchina kan keenya wajjin waaqessuudha kan diina yeroo hundaa gadduudha kan keenya wajjin waaqessuudha kan diina yeroo hundaa gadduudha kan keenya wajjin waaqessuudha kan diina yeroo hundaa gadduudha kan keenya wajjin waaqessuudha kan diina yeroo hundaa gadduudha 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 kan diina yeroo hundaa gadduudha
sibena isa male goftan bennu nuti hurma gadin jennu isa male goftan bennu nuti hurma gadin jennu 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 gadin jennu 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 hurma gadin jennu Kirarako masanko ko adibeko oluleko kirarako masanko ko adibeko oluleko Farso agayo farsi 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 Esaf sagana, esaf gajana, esaf arfana, esaf elchina. Esaf sagana, esaf gajana, esaf arfana, esaf elchina. Kankenya ojin wagesuda, kandina yeronda beduda. 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 Kandina yeronda beduda, kandina yeronda beduda. Kandina yeronda beduda, kandina yeronda beduda. Abekto tai fadina Yesus ifta wakesun Kenya Ajesa doa de tadina Ando kamne gota sibena Isa male goftan bennu nuti hurma gadin jennu Isa male goftan bennu nuti hurma gadin jennu 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 gadin jennu 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 hurma gadin jennu adibeko oluleko kirarako masankoko adibeko oluleko farso agayo farsi 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 farso agayo farsi
Isaaf saganna isaaf gajjanna isaaf arfanna isa ililchina isaaf saganna isaaf gajjanna isaaf arfanna isa ililchina kan keenya wajjin waaqessuudha kan diina yeroo hundaa gadduudha kan keenya wajjin waaqessuudha kan diina yeroo hundaa gadduudha kan keenya wajjin waaqessuudha kan diina yeroo hundaa gadduudha kan keenya wajjin waaqessuudha kan diina yeroo hundaa gadduudha 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 Bektota ifa adunya Yesus ifta waaqessuun keenya Isa du'aa dirreessa dida Kan du'in qabne gootaas benna Isa malee gooftaan bennu nuti hormaaf gad hin jennu Isa malee gooftaan bennu nuti hormaaf gad hin jennu 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 Gad hin jennu 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 hormaaf gad hin jennu Kirarako, masankoko, adibeko, oluleko. Kirarako, masankoko, adibeko, oluleko. Farsu agayo farsi, 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 farsu agayo farsi. Farsu agayo farsi, farsu agayo farsi, farsu agayo farsi, farsu agayo farsi. Amen.